السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت حواسك يا رجال حواس جاري حواس أورومو أباك جرتني نمني سجالتنا رجيتا برن دبرنا بيوتي نافقودا نما جاباتك تجابات تجناني كبات سنتين إني سينو يوجدتن نموما حواس نكينك أورومو هندو بيكودا أبولي سكينا كومديان بوزيو كاني في أمار أبولي سكينا كن يرو ديو أسجرا artii hawaasa islaamaatitti kaseene nashiidaa tokkoon bismillaahi jedhee jalqabee jira. Amma obboleessi keenya kun akkuma namni hunduu beeku namni hedduun dinqisiifatudha. Ammoo haalli jireenyaa kun namoota jajjabaa akkasiitiif yeroo hundaa hin taatu jechuudha. Asiin dura akkuma intarvii kiyya san irratti dhageettan obboleessi keenya kiraa waggaa tokko kiraa manaa kafalachuu dadhabee maatii isaa wajjin rakkoo guddoo keessatti. Mee Fuzeen ofii isaati mana keessa jiraatu qaba. Mana qabaachuu miti mana kiraayin kan waggaayyuu kun waggaa guutuuf jedha. Mana Oromoo waan ta'eef narraa obsi nu mana sodaate kabajanaa qabaa fi namicha abbaan manaa jechuudha. Yaa Rabbi hundaa ta'ee kan sittiin ulfaanne kamuu yoomuu mirgi gaabbaramuu si malee namaan kennamu. Kadhalate biraa bahee. Kaguddise bushaayee mucaan golaabate jira Oromoon. Sababa mana nama Oromoo keessa jiru jecha namni kun obsee fi waggaa tokko guutuu eeggatuuf illee amma haalli hedduu itti jajjabaatee ni jira. Kanaaf nutti jabaannaan qabadhee isinitti hin dhiyaatu. Guyyaan deeggarsa obboleessa keenyaa guyyaa sandee har'aa yookaan gidir sanbata har'aa yookaan dilbata har'aa galgala keessaa sa'aatii 3 irratti akka sa'aatii biyyaa tiktokii Oroo 360 irratti deeggarsa isaa ni jalqa. Kanaaf bakka jirtanii sagalee tana sheer gootanii dinqisiifattoonni isaa hundi keessanuu innillee achirratti ni argama. Akkaawuntiin irratti qarqaartanis kama isaati wariin isin isaaf qarqaarta gootan shiliggiin takkalleen bakka biraa akka hin seenne asumaan isin hubachiisa. Akkaawuntii mataa isaa irratti qarqaartu waan ta'eef bakka jirtanii dirmattanii fi obboleessa keenya kana hamilee itti hagoo. Rakkoo kiraa manaa qofaa miti obboleessi keenya kun kan itti jiru. Ilmaan qaba, maatii qaba, san biraa hojii boonsaa ajaa'ibaa tokko qabatee dhiyaatee jira. Hojiin isaa haarofni ammaan tana qabatee dhufaa jiru nashiidaa tana akka itti aanu kanatti. Ya Rabbi ya Allah mootii samiif dachii fuula rahmata kee nutti garagalchi. Ya Rabbi ya Allah mootii samiif dachii fuula rahmata kee nutti garagalchi. Daandii ofii jaallattee irratti nu qajeelchi duniyaa faakiraa keenya nu bareechi. Dunia fakra kenya nu bareechi. Ya Rabbi ya Rahman Allah ya Gafuru kanati salbisde keessatti maleessa salphina manjiru dhibeef dhiphuwalleef harka keetti furtuun duniyaa fakra namni si qabaate waa hunda qabeessa inni bu'aa bira. Namni si qabaate waa hunda qabeessa inni bu'aa bira. Daandii ofii jaallatee nu hundaa filatee qaba Rabbiin jabaa. Daandii ulfinaati karaa sanarratti abbaatu imaanii jabeessee of qaba. Kan daandicha didee ofiisaa filatee salphinarraaf dhaaba. Daandii keerra malee yaa Rabbi nun dhaabin yoomuu daandii daba. Daandii keerra malee yaa Rabbi nun dhaabin yoomuu daandii daba. Ya Rabbi ya Allah tola kee gannaa tumtinoo toli. Hayyee hawaasa keenya akkuma faayisaan isaa irraallee dhagaa jirtan kana obboleessi keenya kun yeroo dheeraadhaaf hawaasa kana bashannansiisaa tapsiisaa bohaarsaa turee jira. Amma ammoo yeroo itti jabaattetti sii jirra jechuuniin nurratti illee dirqama jedheeti yaada. Oroo 360 wajji taatanii obboleessa keenya buzee akka gammachiifnu akka bira dhaabannee hamilee taanee fi hojiilee isaa ka gara fuulduraatis akka milkeessinuuf kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Galgala har'aa Juulaay 2 2023 guyyaa seenaa godhuu qabdanii kabajamaa isin jaaladha. Galgala wal agarraa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.